Abjuu barii hin qabne. Asoosama Afaan Oromoo. Barreessaaf seenessaan Gammee Koo. Abjuu barii hin qabne. Kutaa tokkoffaa. Osoo ilaaltuu ijji si diddee dukkana yoo sitti uwwiftu homaa dubbachuuf carraan qabdu. Maaliif hojjette afaanis kan dubbatu waan ijji argee irratti hundaa'ee waan ta'eef. Siree guddaan tokko maaloo kottu na gubbaa ciisi jedhee waan si waamu sitti fakkaata. Ati garuu barcumaa gubbaa teessee muguu filatte. Ka'uus barbaadde, rafuus barbaadde. Garuu kam akka filattu wallaalte. Akka kaateen deemneef hirribni bareedanii fi abjuu hawwattuu sun si jalaa deemuu dandeessi hanga ati achi geessutti. Akka bakka mugdee teessutti nafneef immoo qorri si gubaa mormi kee jallachaa jira. Abjoochuu malee bariin homaatu sin qunnamne. Abjuu barii hin qabne. Guyyaa saafaa aduun dachee gositee biqiltuun galgala baala isaa ol dhaabee of jajaa bule. Amma garuu morma isaa cabsee baalawwan of gubbaatti baate san hundaa akka gurra re'ee gadi rarraasee jira. Baalli fi citaan lafarratti wal maran tokkos daaradhaan maramanii obomboleettiidhaan cunqurfamanii qilleensa gubbaa balali'u. Intalli bicuun takka quba moggee jechaa iyyiti gama sanii. Obomboleetti ofirraa eeguu isheeti. Ro'oonni mukatti uffannisaa qoree fi baalota mukkeenii irratti wal ciru. Qoreenis nyaata taate. Hoolonni garuu ho'a fi gubii kana dandamachuu waan hin dandeenyeef gaaddisa xiqqoo takka jalatti wal gahanii arraba isaanii dheeraa sanii gadi harkisaa hargansuutti jiru. Boontuu tiyya jedhee maqaa moggaaseef abbaan ishee. Eeyyeen dhuguma boontuudha malee isheen. Boontuun dhalattee akkuma ijoollee biroo baadiyyaatti guddatte. Barumsa ishees achumatti jalqabde. Maatiin ishees loon hedduu qaban ture. Ganama yoo loon isaanii mooraa keessaa walitti baay'atanii wal cinqaa bahan nama baay'atee gabaa guddaa keessatti wal maru fakkaatu. Barumsa waliin waluma bira qabaa obboleewwan ishee waliin umruma daa'imummaa sanaan pilaastika xiqqoo takkatti bishaan qabattee isaan waliin loon eegdee galti. Boontuun. Loon isaaniitis dheedanii garaan isaanii guutee hubboo farsoo fakkaate. Qotiyyoowwan dura galanii jabbiiwwan immoo buburraaqaa karaa guutanii deeman. Yoo halaalaa ilaalan waan tiriitii agarsiisan fakkaatu. Abbaan ishees dubartoota qabu lamaan keessaa baay'isee ishee waan jaalatuuf yoo rafus ishee irraa adda bahuu hin barbaadu ture. Barumsa isheen gugguuftuu turte. Yeroo wayii garuu maal takka ishee tuqe namoo osoo hin barre maal jedharree abidda taateetti argamte. Baruma baraan ji'a waxabajjii yeroo badhaasni kennamu barattoota hunda dura maqaa waamamu boontuu kan jedhu ture. Manguddoowwanii fi dargaggoonni naannoo sanaas dandeettii ishee daraan dinqisiifatu ture. Yoo intala isiniif kenne akkanatti malee teenya ijoolleen dhabaa mana malee maaloma ayii mee itti dhiisaa rabbii walitti nu buusa jechaa ijoollee isaanii walii wal bira qabaa dinqisiifannaa boontuuf quba 10 mallatteessuuf. Mana barumsaa keessatti yeroo boqonnaa isaanii yoo hiriyoonni gola ishee taphaaf dirree keessa akka jabbii hidhamee gallakkifamee burraaqanii taphatan isheen garuu barattoota gumii tokkummaa waliin taatee biqiltuu dhaabuu fi barattoota harqalleeyyii gargaaruun dabarsiti. Dubbii ajaa'ibaa kana eenyutu amana? Namu. Gara manaas galtee aannan haati ishee ganamaaf galgala ilmitee kuufame san harmee ishee waliin teessee haasawaa taphachaa aannan bitaa mirga darbaa raasti. Namumti karaa deemutti goree bishaan na obaasaa maaloo jedhee gaafatus areera sana kennitee fi dheebuu baaftee ilkaan ishee cabbii fakkaatu sanaan sesseeqaa mataa ishee fi dugda isheen gadi jechaa eebba gaarii sana ameen ameen jechaa fudhattee gara manaa kokkolfaa deebite. Harmee ishee fi of isheetiifis dhadhaa dibattee bareeddee rifeensa ishee miidhagaa sana cululuqsitee uumama naannoo isheetti urgaa gaarii hortee gara mana barumsaa
deemti.